ما شيء بلوكوت دعوة تناقض إجت والله ما الدوك إن كان حديث القرآن نقرأ أجد أكاسي تقرتي كسيمو قرآن أن أفكبا حديث أن أفكبا شنين جدا كنا في أبولتين تنسيني هاتفيرو سيني دد في سيني لا كوهتوكو كبر يستنا عليه فيدير أمن دفتكنا فيدير أم تاب ولا جايز كباجنا هي تاب ولا ميكتين سنت ما شاء الحمد لله الله هندي كذا بلاد خنجري في بلاد فراولي دفني جراني أمر لقيفدا تبقى أستاذ إيفا موجود هندي كذا لقيفدا ربي سنا كباجو وامي تكي والله لا أنا ما أعرف سامع لك يتري أصلا تفوتين هندي كيسان هذا فبنا والله تريس أستاذون كينس مو بلين هندي كيسان كباجان أفو كيسان يبغى توما تك لما فهمتوا جزء هذا تريس ورا شيء كده هتري كبار بادو وجولن تود إلمان كنا إلمان أورموتي أكاسو سنتاري دي ربي كفهمتا هاتي فيروتي في أبان فيرولين ركو دوران رو ولا ترى سنتاري أكت ولي تنقف دبتا جارسو ما لفت دبن إسني تاي يو نوتاي يو إسني تاري أنقذتكي فأنا ما ولت إيدي سندر بار زينب آتي تاي جارسو ما بيته إيه جارسو ما متي جارسو ما لفت لال جارسو ما نثاني أنا برا يو انتر ركو متي يو أنا برا ترى إسني توام أما واني الرهازلتن جاري لمان وانا رتولا سنتاني أكت وليكن akkam qabdi san qofa jara gaafattanii walitti haasoftan waan bir isin warri sheekota mootu diin rabbii qofa nutti himtan ummata islaamatirra ummata amantii islaamaa hordofurra maal akka eegamoo jaartaaf jaartii wal hiikan akkam akka ta'u hukumii gootan araara keessan lafatti araarsan jechuudha jara lamaan wala isiniifitti allaqa go طيب بريد على شريات ديم سابقتك التوفيق أفا أنجلو أصلي شريعة أنا أترت يا أبويا يا عند بلوان نابلال ريدي فيها تفرولي حق ربي تجرت نكاح كيسان كيساتي وان أرقامي حق ربي تجرت لفكاها في أكشي كرت اللي ولما يرت اللي ولنفكا ندبين كن حق أجرت لفكاها تي وان أما دبتان كان ربي اللي نرأسين قافت reedi leen arraba keetii waan jettee hiite beeyta waan inni jedhee sii qatisni dhageette gurra keetii irratti haadha firoo isin lachuu osoo irraan gorin osoo olii gadi hin dabsin haqa jirtu lafa kaaha. Wal hiiknee irraa adda baanee walitti hin deebinuu osoo hin ta'in muraadni keessa walitti hin deebinuu osoo hin ta'in haqa jirtu. gara gaaffii seenuun duratti shari'aat deebisaa butaka. Shari'aat ol deebisnee abaaboo ergaa jiranii. Mbuani shabaka baasee na fakkaata shabaka haadha firootiif haadha eenyu reedii kennalee rabboon isin haa deebisu walitti rabbi isin haa deebisu wallaahi wali rabbi isin haa araarsu sheexana hedduu keessanii rabbi haa gorra'u toobadhaa waa isiirra jiru walitti hin dallanina namni wal loluun wama jiru walitti illee araaramuu wama jiru yoo shari'aa wal isin deebifte walitti deebitan yoo shari'aan immoo addaan isin dhoorgite akka rabbii keessaniiti suni akkas qabdi haqiiqatti rabbiin sodaataa rabbiin ofafoo kaayaa har'arra borutu jira. Ustaada ergadha galtii nama irraa hir'isaa jira ergachuu yaala isin ergadha nama yaasaara ergadha. Akhirri akhiraa ganda akhiraa kana namni hunduu hin deema jechuu jabaa. Ergadha ustaada ergadha. استاذ أيوه
Please warri galtira jirtan haga danda'ame neetworkii keessan sirreessaa. Dubbii kana jidduutti lubbuu namaatti ba'uu deema sababaan tiktaakii kana. Dubbiin dubbii sensitiividha. السلام عليكم ورحمة الله Haga danda'ame neetworkii keessan sirreeffadha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتوركي كي أنا فكاتا رب خير يا قولوا على كل حال شيخ محمد بر دبي سنت دي بسيان معلش نتوركي كي أنا رب شارف عن جدمان سينا جدا إن شاء الله بقى أنا قاعد نفتنا على فرو أبا فرو سلتشو لكن قبون قبضن شيخ أنت تبين تنوم تسرع قبون قبضن سنتنو شيء وانجرو برام ميسن يسري دي وما دبي ساجد مالي برام بواجرن جنة بر دبي أما دبي جرر راد دبابة جوران تيف لالي دبي بكسين كيسي وان رجل ورمان لالي دي بكرة ديني ومني ونجرو بيهو كمان نمو كما جاهز جيرا وان تيف سلانك كياتي اوسو نمني أزر كن أمو متنا غرزومي جينين الدولا atau hawaasni akkas jennee nus asii deemnu dubbiin asii nufaana deemaan jiru akkana goonu kaasanillee yoo ta'e akkana goonu gaafii jararraa haafuunu gaafii jararraa fuunee cuuffaa akkaataa gartee gas immoo shari'aa wayiree hukumii akkanumatti afaanirra deebisaniiree hukumii itti gaafatanii kitaaballee itti ilaalanii qabee kullee kitaaba itti ilaalee atta goona jedhee ulamaa'ii wal jala qabee namni amma jiru kun namni sadii ulama Sheikh Ahmad ulama isin ulama Sheikh Ahmad Tawfiq ulama ku waliin mari'atee akkasit deebisa malee waa Sheikh Riyaad deebisuu miti waa Sheikh Ahmad Tawfiq deebisuu miti waa Sheikh Ahmad deebisuu miti gaafii kana maal isiniif fakkaate hadiisa kanatu akkana jira hadiisa hojjala qabanii akkasit deebisan malee waan amma asirratti odoo nama tokko jata rakkoon qabu namni sadii ku walii galee irra mari'atee akkasit deebisa jechuudha arfaffaan taazaabii ta'e jecha kanaaf inshallah gaafii jararraa fuudha gaafii jararraa fuutanii eega jettanii achi booda isin lafat deebiftanii gaafii gaafa jarri jaraaf deebifamu asirratti illee ka manuma asli kanarratti illee ka deebi'u ta'e akkasitti haa goonu kalaas rakkoon qabu. Isinii galee Sheerriyaad? Anaa gale. Sheekh Ahmad Tawfiq isinii galee jechi kiyya? bareeda laal rakkoo qabu. Nama waan jiru Abu Yahya. Gaafii ni gaafanna. Ustaz Sheikh Muhammad, Sheikh Riyad, Sheikh Ahmad. Isin sadiin biyya kana jirtan. Miidiyaa kanarratti illee yeroo baay'ee biyya san keessa ulumaan hin jiru. Jaarsi biyyaan jiru yeroo guyyaarraa sekondii keessattuu maqaan Sheikh Riyad kaafamaa oola. Anaa wallaalaa kanaayyuu maan aarsifamaa oola. Amma an ka barbaadu hawaasa miidiyaa irraa ijoollee walitti oofaa jiru kan jaran dhiyoo kanallee lubbuu namaattu bahee oole yoo feetanis viidiyoo jira isin agarsiisa. Lubbuu namaattu dubbii sana keessatti ba'uuf deema. Uummanni kun akka ijoollee tanarraa dhaabatu jarri yoo walitti deebi'anis yoo addaan hafa illee jaraan haarawaan baane jara kana gaafadha. Uummata kana akka isaan tasgabbaanii jidduu dubbii jara haadha firootii fi reeditti bayan godha aisu jira maal iddaan kana maal qabaan siin qabu. Tole ayye. Sheeriyaan ni gaafatamu ni gaafatu. Gaafadha Sheikh Muhammad jala dachaa asan. Dachaa nu gaafadha asan. Reedi salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aarii keessaallee bayi dhugaa jirtu haqa jirtu afoo rabbii qullaa dhaabattaa akka itti hitte addabaa siitii sheekaa fi Sheikh Muhammad isin gaafadha. Buleessa keenya reedii jazakallahu khairan duraan dursee nama hundaa jidduutti gartee wal dhabbiin numa argama arraba bilkeen wal dhawanii siifi haadha firaa'ol keetii jidduu wal dhabbiin argamtee wanni ta'ee jirti. Mee yeroo walii tansan wanni kun akaafni isaa murtiin jajjabaa waan ta'eef yeroo san dubartiin laguu qabaachuu fi qabaachuu dhabuunis ni ilaalama. Ulamaa'ii garii biratti mallee niyyaallee ni ilaalama. Jechinni je'ellee ni ilaalama. Taraa takka jeemoo lama moo sadii je'ellee ni ilaalama. Yeroo san niyyaan kee akkam ture? Tara meeqa si hiikee kana jette ammaas achi booda namni hogguu dubartii hiikee osoo laguun sadiitti hin dhufne yoo dubartii laguun itti dhuftu taate yoo dubartii laguun itti hin dhufne taate ji'a sadii osoo hin dabarre deeffachuu danda'a carraa qaba. Tara takka yoo hiikee deeffachuu takka qaba. Dubartiidhaan namni hiikaa akkuma asumaanuu namni kabaru dubartiidhaan namni hiikaa sadii qaba. Hiikaa sadeen kana lama keessa carraa deeffachuu qaba.
Carraa deeffachuu jechuun takka hiikee san booda si deeffadhee ragaarra deeffachuu yookiin hojiin deeffachuu danda'ama yookiin jechaan deeffachuu danda'ama. Niyyaa hojii yoo hojiin oli deebanis ni danda'ama. Ammoo hangi deeffachuu dandeenyu kuni osoo laguun sadi ittiin dhufne yoo dubartii laguun itti dhufu taate yookiin osoo inni yoo dubartii laguun ittiin dhufne taate dubartii xiqqoo yookiin dubartii nama guddaa heediin irraa dhaabbatte yoo taate jiini sadi osoo jalaan dabarre jidduu kanatti jaarsi deeffadhe afaan yoo je ragaa irratti godhachuu bareedaadha. Ragaa malatti illee yoo je ni dhaha yookiin niyyaadhaan yoo walitti dabalaman illee ni deebi'a qawli tokko irratti. Dubaati hoggaaniif warra kana hoggaa heektu yeroo sana si laguu abdii moon qabdu taaka. Tara meeqa si hiike jetteen lama eega si hiike jetteen booda si deeffadhe jetteen jirta moo si deeffadhe hin jenneen mee gaafiilee sadeen kana nu deebisi. Ayyee galatooma amma dura osoma waliin jiru yaa walitti bu'iinsi takka takka uumamte ni kenneefi ture. Achi booda akkuma kenneefin si deeffadhe osoo hin jedhiniin baatii 4-5 waan akkasii caalee deebi'ee ammallee yaa wanummaan tokko tokko uumame ni kenna lamaan isii hafe kenneef jechuudha. Kenneefi erga xumuree booda mootu amma gara baatii 4-5 deemna. Ulamaallee gaafadhee gallee gaafadhee. Taraa duraa kenneefi rajaatu hin jenneen. Akkam jettee guyyaatti jechiifte. Tokkoon si talaaqee jira jedheen. Takkaan si talaaqee jira jetteen. Miira maaliin osoo hin ta'in. Miira osoo hin ta'in miiru tasgabbiimaanitti yaadee bakka walitti wannoon keenya kun hammaatee jennaan. Jedheeni guyyaa lammaffaallee mootu ollollee. Guyyaa lammaffaa kana hagam ta'e suutana ajiiga. Eega takka duraan takkaan talaaqee jira jetteen kana. Afur. Turre. Eega laguun sadi itti dhufte booda jechuudha. Eega laguun sadi itti dhufte booda ammas maal goote? Rajaatu hin jenneen tokkocha sanu. Hayyee rajaatu kun jiru kan birallee birreetiin irraa buusee jechuudha. Kaduraa sanuu osoo rajaatu hin jiiniin. Lamaan kenneef eegas illee. Gaafiin si gaafadhu reedii guyyaa san isaan xurii laguu irraa qulqulluu ta'uu gaafattee hiitte moo akkanumaan hiitte? Kallattii isaan si gaafatanii miifi waa'ee gaafadhee ani hin beeku isiin na bira turre mana hojiitti turte wallollee jennaan na bira kuttee achumaan kenneefi izee lammaffaa san qofa wal bira jirra. Biyya sanillee silkiin hiikte moo waraqaa barreessite? Gaafa jalqabaa silkiin hiike. Silkiin hiikte. San booda eegee isiin dhufte talamadaa kun amma eega baatii jiini sadi dabre yookiin laguu sadi dhufte booda. Achi booda kalammafallee sagalee waraabbadhee kenneefi akkasitti adda galle. Jidduu kanatti si deeffadhee hin argamne jechuudha. Si deeffadhee hin jenneen ati. Jidduu odoo laguun si deeffadhee hin jenneen. Hin argamne baatii afur gara 5 deemna hin jenneen. Afaanilee si deeffadhee hin jenneen walitti sin dabalamu. Hin jenneen hin dabalamu. Jidduu osoo lamadaa jalan oofin duratti jidduu kana si deeffadhee hin jenne ammoo jiini sadi dhufee jira yookiin laguun sadi dhuftee jirti jechuudha. Haanii fi haan jidduutti. Aywa eegas booda oduma si deeffadhee jiini haan isaan gaafa sadi kan ta'eef wal jala kan ta'eef. Haadha firoo yoo neetworkiin si baase. Walumaa jala kennee laa wal jala adda turree kenneef gaa osoo hin deeffatin. Erga haadha firoo nama jala yaasaa jira. Sheeriyaa dubbii dhageessanii? Dhaga'ee.
wanti amma illee tama duraa san irraa gaafii qaban addana jala hin baane wanni asirra utuu ta'uu baatee jedhu barbaadeef illee waa mara illee asin nama gaafachuun illee hin tolu alaa kulli haalitti haqa addaan baasuu fi ni dirqamna gaafachuudhaa fi gaafa telefoonaan hiiku san bakka hojii jiranii hangma madda turaniiran silaa yoo jidduu kanatti inni ka jiru taate wallaaltu jira shari'aan islaamaa gaafa ji'a sadii gayan wanni hiikaa lammaffaa kennuu fi arge maaltu jiraree eegaa sarrajaatun jenne kanaaf amma kanaaf deemnaa bur wanni kana dhageessan isin jiru bakka kanaaf deemnaa beekaa kana wanna nama gaafiin kiyya kana hin beektu mo'ati reediin tokko addaan baafanne guyyaa san isaan turii irra jiraachuu dhabu tokko kana lammaffaa gaafa lammaffaa kennituuf kana aduraa hiittee jirta gaafa lammaffaa kennitu kana haadha biroo nama xiyyaraa yaataa jira ergaa wanni walitti deebitanii jidduu keessanitti akka walgawwanni uumame jiramu hin jiru waan san jechuu gaafachuu barbaade. Laar shayidee bakka kana dubbiin beekanaa wanta qulqulleeffachuu qabna taraa duraa hiikanii jiran gidduu kanatti yeroon jalaa dhumtee jirtu kan deeffatin. Amma yeroon jalaa dhumtee jirtu osoo hin deeffatin tasriixa wanni kun waliyyaa hedduma yeroon jalaa dhumnaan carraa deeffatuu qabu ture. Eega jaartiin jalaa kuttee lamada hiike jechuudha kun amma hiikaan lamaffaa katti ergame isin galee. Eega jaartiin harkaata saraahaa taatee kuttee booda jechuudha akka hiikuus namichi lama hiikuus osoo jidduu hiree qabu kanatti hin deeffatin akkuma beekamutti yoo isin jalaa kuttee nikaan tokkichi irraa bu'ee san bu'ee jira ammoo walitti deeffachuu hin danda'u achi bosi deeffadhu jechuun hin danda'u waan godhuu danda'u jira malee haamurtiin itti haadha biroo mee deebisa haadha biroo deebisa abbaan dhimma jiraachuu qaba. Gaafa dalagaa deebitu kana hedduu kana keessa waa gaafadhu beele. Gaafadha. Waan afaan lafa qabaaroo isin gaafadhame. Isini galeesse. Reediin dhagaadhaa? Reediin dhagaa jiraachuun oolu. Waan dhagaye. Mana bilbilaan mana dalagaatitti si hiikee jetteeni eega turtanii achi booda mana deebite jettaabe moo akkam bakka san irratti mana deebitee gaafa maffaa waliittan kana hedduu kana keessa mana deebitee walii araaramtanii abbaa manummaatiif haadha manummaa geggeessitan moo haadha biroo maa fuute lakkoofsa tokko bareedin agarre Ikawuma gaafa duraa bilbilaan hiitte saniin akkasumaan adda turtanii haadha biroo jala lakkoofsa tokko bareedin eega ji'a 3-4 geette deebitee ammallee hiika jettee bakka sanitti illee addaan baase. haadha biroo lakkoofsa tokko bareedin hiike booda deebitee jirti deebitee araaramne gasi erga araaramne booda ammas deebitee waliigaluu dinnaanin deebitee akkasuma jedhe kanatti. Wala araramne ugu araramne jettu kana ga amma kallaa hiittesa oduma rajaatun jedhini gaafa nikaa walaa hiittesa osoo si deeffadhen jedhini waliin jiraataa turtan jechuudha. Achi booda eeguma waliin jiraataa turtanii abbaa manummaatiif haadha manummaa waliin geggeeffataa turtan hedduu kana keessa jecha. Lalama Abu Yahya bakka kana reefu gaafadhan deeban walitti deebitanii walitti dabalamtanii gidduu kanatti haan injiun kana bar. Jedhe amma kun bakka sana addaan baafne bar. Reefu immoo deebine jechuutu reebee. Reef akkas jechuun ture. Reef oluma duuka kennee jechuun ture. Laa inni isintu qalbifatudha malee Kadhumarra kana asii walitti deemne. reediini micattiini mana haadha biroo lakkoofsa tokko bareedin jira nagaa nabiraa dalagaa deemtee asii bilbilaan si xalaaqe jedheeni eega ji'a 3 turree dhufte jedhe galte deebitee lammataa wal dhabne hammaatee jennaan ammallee walitti deebinee haadha manummaatiif abbaa manummaa geggeeffannee achi booda lammaffaa kennee fi waan jedhu lafa kaa'e dakkanirraa qalbifadhetti jechuudha. Amma asitti wanti dabaafachuu feene laal wanti asitti dabaafachuu feene walitti deebuun isaanii kun nagaan jiraachuun isaanii kun osooniif iddaan jalaan dhumin immoo eeguma iddaan dhume walitti deebi'an. Ji'a 3 turre jedhaara bara turreeti.
جا سدي ما فرتوري ميسا كان نما نادبتني شو يا سيدي مين ما نادو أكاسما بتشوفه جديكا اسمع أكاس جديكا استاذ مي اوبسيس ابو يحيى ديرا نجوم بعد qalbiin na dhaggeeffadha hundi keessanuu. Kan nikaa jalqabaa erga kennee fi booda waan akka baatii takkaa lamaa booda deebite jalqabaa nikaa tokkotti kennee jira. Erga sana booda walitti deebinee booda guyyaa muraasa waliin turre nikeen hafisan kennee fi hunda erga fixee booda hafisin deebinee waliin argine akka kennee isin jedhe adda baafadha. amareef qajeelchite kaa qaraasitu nu qajeelchine bar amareef nu qajeelchite amala akka abu yahan jani fakkanni jaan kay reedin je walad damma oso idan dumin mas ni gale oso idan dumin nabi abu de ni dubbi nama sadina taate yana ka giyaatu ustaza yoo dhageessa dhageessa kana sadina taate maadin reedi adda baasi ji afurii kajettu sun maadin yini afurii adda turre kajettu sun Jiini afurii kun kan amma gara dhumaa kana amma erga fixee erga irraa fixee booda baatii afur caallee gara shanii irraa adda ba'an. hiikaa lammaffaa kana abu yahya okay anamma waligala wali naif yasirra tara dura jaarti hi jira reedin kenya ege hi booda oso idan dumin takadeeffatee jira kanarratti immoo waligala akkas reedi takadeeffatee akkasii aywa inda gaa'inni reedi akkasii takka osoo dhumatin deebifatte iddaan duraa osoo dhumatin hagam deebifatte baatii lama Tokko haga lamaatti akkasii shuurii baatii lama bakka. laman dabarre Waan darbine lakki. shari'aan zaahira akkasii takka takka adda ifa baasaa deemu amma kan akan amma osoo ni biddaan hin dhumin silaamaa isi gaafachuu qabna silaa firaa'u dhuftee beeka malee wanni ilaallu laguun sadiitti dhufte mudduun ilaala. Hin baasen jirtu asya. Tayyib oguu dhuftee gaafannaa amma walumaa galatti takka iddaa keessatti deeffatee jira ni kaan duraan kutee jira ammas ni galee mire ni kaan duraan Itti dabaluu yoo akka jirtan kan ugalte ustaza talammafaati dabra amma iddaa lammaffaa talammaffa nikaa lammaffaa nikaa tokko xumurre nikaan tokko jalaa kutee jira lammaffaa oguu lammaffaa hiiktu kana eegee hiiktee booda nikaa lammaffaa xurii laguu waan hubatte qabdaa baabaa reedi shari'a diisa waa'ee xuruu laguu silaa beektaa nikaan ergamu irratti waan malee irra guddaa raajiniin ergama waan ta'eef hiikuu dhorga malee nikaan ergama achi keessatti hiikuu baatu. Saniif walumaa galatti lammaffaa hoggaa hiikee iddaa keessatti deeffatte wanteeffanne reedi tanaa lammaffaa hoggaa hiiktu. Ndeeffanne lakkee. Baaba. Aywa. Chaarjii cufate. Lammaffaa osoo deemtee iddaa jechuun laguu sadiitti dhuftee dhumee jira. Sagalee ol kaasee adiinaa sabsaare. Amma shari'aatti shabu'aa dubbiin ifatee haaga amma. Ustaaza waan jettu chaarjii na jalaa cufatee silkii xiqqoo keessa kaayadhe siimii keessaa baasee yaa'etti sagalee ol kaasee gaafattanii. Ol kaasime ni gaafanna. Kuna ustaaza gaafate. Kareedii tolii galleerraa. Sanuma gaafanna qareediin jeessa mirkaneeffachuudhaaf. ustaza gaafadhaan Gaafadhaa dhagaa jirtu. Firaa'ol taraa duraa abbaa mana keetti hojii walitti deebitan sani odoo laguu sadi sitti hin dhufin si deeffatee walitti deebitan moo laguu sadi odoo sitti hin dhufin moo eega laguu sadi si dhufte boodaani nagaa walitti deebitan bakka kana wada keessatti nu baase. Gizee awwaala bilbilaan laafee nusanii bakkee walitti dhagaan Nyaata dubbadhu irra deebi. irra deebi walitti aarree jennaan bakka wajji deeme Dhaga'uu jirti. bakka wajii gizee deemu sani sagalee naa qabee si dhalaaqee naan jedhe callisee sagalee madaqeeffatuma callisee ittiin deebisne deebii. Tayyib. Akkas naan jedhee kudha shanirraa akkasuma agarru mucaa haqqaawuma dubbisaa baatii takka bichaa dalagee deebi'ee hojii'an.
wajii galee jennaa wajiiyyuun deebiin nagahuma turre achi booda. jechuun nagumaa walitti deebitanii gidduu kanatti osoo laguun sadisitti hin dhufin nagaa walitti deebitan jechuudha. Baatii takka bicha inni naan jedhee baatii takka bicha bakka hojii itti naan jedhee sanuu anaa torbaan ga'ee jedhee guyyaa 26 dalagee dhufee jennaan nagahuma walitti araaramnee lammata immoo isuma yaa'iin amma irratti ka'e kanaa. Xayyaamaa nu galee jedha dubbiin kanuma reediin jee mirkanaa'ee jira. Maaliif odoo laguu saditti hin dhufin ni deeffate dura. Shari'aa dhageessanii mi dubbii? Reediin lammaffaa eegee ishee booda immoo iddaan jala dhumee jiru odoo hin deeffatin. Akkasii reedi? Reedi jedhee mee isaan illee magaafadha. Jedhaa jirti. Zainaba ta lammaffaa egaa walii isaanii agartuudhaan baatii lammaffaa yoo booda gamtatte. Dhaggeeffadha anaa isinii gaafataara. Oy Zain. Maal jedha dhaggeeffadha kuraan dhaggeeffadha duutuu goraamee jirta. Zainaba ka lammaffaa kana egaa walii isaanii agartuudhaan. Baatii sadii fin'ee afuraffaa torbaan keessa jira. Baatii 4 guyyaa 7 jedhaa jirti. Baatiin laallu amma waliigala laguun sadii dhuftee jirti haganu. Yeroo sadii laguun dhuftee jedha. Ani kalaa kaadhetti sadii himaa ani tokko baatullee sadii hima kalaa ta'e baatii sadii inni caallu. Baatii sadii caallee jette. Laguu sadii dhufee jira jechuusiiti. Akkasii miira yaa'u cheeriyaatti. Ifa baasii himi xurii laguu sadii dabarsitee siin jedhanaadha firoo. Ittiin asli. Baatii miti. Yeroo sadii xurii laguu sitti dhufee siin jedhan baatii miti. Ayyee. Qooyaa sagalee qaqqabu jette. Bar kanaaf keessa kenna reefu waan akkana kanaaf keessa kenna beekta. Kanaaf keessa jennaan. Inni jedhanii maal godhate? Baatii sadii guyyaa torbaani. Okay. Sheekota ina maal seetan beektanii? Dubartii baatiin itti dhufa baatii hidhami wayiin itti dhufa hin beektanii. Haadha firoo immoo xiqqashoo hin dhukkuba. Erga inni si hiike jedheeni baatii sadii torbaan tokko. Ayyee. Mashiriyaat shewaya. Abu Azim jama Tawfiq imbe na bire wansani o masani rakkoon qabu sun akkasumatti. Wala galatti kun iddaan jala dhumee jira jechuun mata booda osoo deemtanii. Shiriyaa dhagoo jirtanii mi? Dhagaara ustaad. Amma waliigala niqaa lamarraa hiikee jira. Obbo Reediin. Niqaan lama bu'ee jira haga amma. Gaafa walitti deebi'uusaa sideeffadha jedheeni Salam biruma kutaa ustaad. Biruma kutaa. Taduraa sun hin geenne tananuu hin beeku. Taduraa sun hin geenne iyyuu baatii mataa kadhaallee dalagaa aartee dalagaa deemtee damoota jira. Sideeffachuun kun afaan innis ni ta'a hojiin inni ta'a inni ni yaada. Qawli fi feerii jedhame. Waa hedduun ta'a. Qawli fi feerii ni jira sun amma isin galeeme wakka kun. Amma gaafii gaafattan hawaasa maal ibsitan ree ustaas gaafii. Walumaa galatti amma niqaan lama jaartii isaarraa bu'ee jira. Lamada ammoo yeroon jalaa dhumee jira. Osoo hin deeffatin. Sila amma lama takka hiikee lammaffaa hiikee jiranni. Amma isin galee. Silaa jidduu kanatti takka deeffachuu danda'a ture. Si deeffadhee jechuun ni danda'a ture garuu ittiin fayyadamne. Atalaa kumarra taane. Akkasii mire. Takka deeffachuu lamee hiikee deeffachuu danda'a ture mire lammaffaa irratti hin deeffanne reediin yeroon jalaa dhumee jira. Waliigallee hanga amma. Waliigalleer. Yeroon ammoo jalaa dhumee jira osoo hin deeffatin. Kanaafuu carraan asitti amma jiru maali? Carraan isaan qaban.
أما بكري في سنجين كأما أسيت شيكون ولد ديبني والجلا كابنا وتأ يو بكرنا أجا إسين قراجرات تبيني لا وني كان ونجرت برا حكام شريعة وني لا تكيخه ديفته لما فاي خسلا ديفته تنتا ترى إدى جلا دومي ديف أما فانس ديفته وجنس ديفته تونس دومي جرا كران أسي جروما لينان يو هو الجالة تنتهي نيخا هارين ديفته تنتا نيخا تقطر تبي أما إنسان أيوة بمهر جديد ونكاح جديد كان يجتو أما سنقله ماري حارة كنيدي نكاح رايدا يو الجالة أحكام شرعي يو الجالة يوم فيروته هارين كدر نخا ولتي ماري هارين ديفتو دندا أموني خم توكي شرها فين ديبتي أما سنقله cara masan to kote gacha debi cara masan to kote gacha debi akkana carraan isaan qabantan waan carraan isaan qabantana waan biraa wanni hawaasa dabarsinu yoo jiraate hawaasa dabarsineet wanni isaan wanni yoo jiraate okay oh dhageeffadha bakka kana shari'aatu ila jarri kenna kuni amma nikaha walid deeffatuu ni danda'ani nikaha jadiidhaan jechuudha yoo wal jaalatan nikeenni isaanii fi nikahin jadiidinitti ni deebi'aa jecha garuu nikaan duraan waan bu'ee jiru yoo nikaa ari'an deebisanii nikaan dakkumaan deebitii beekaa nikaan qawli jabatti kama duraati kaduraa of dhaqqaba gizee duraa of dhaqqabanii kama duraatiin deebiti alhamdulillah dhagoo jirtan na fakkaata asli carraan isaan qaban amma nikaa haariyaan takka walitti deebi'uu ni danda'an nama haarii godhee fi yoo wal jaalatan fedhii isaanii yoo ta'e. Okay, ayyee amma na dhageeffadha Sheekh Muhammad, Sheekh Riyaad fi Sheekh Ahmad Sheekh Yaay Hallan. Okay. Carraa tokko hin qabdu waan moorii jedhan hin qabne jechuudha. Haala amma miidiyaa irratti xiqqaa guddaan kun gara Reedii gore, kun gara Mufroo gore, kun gara Mubaarak gore. Gamaa gamanaan dhagaa itti darbu kanaan carraan jara wal jaalachiisuun argama jettanii yaaddu uummataaf dabarra. Diliin nama wal laala akka walii galaatti hin danda'amne hin jiru namni wal dhabee walii araaramuu wama jiru asli kana hawaasa jedhe sheeyyaa nama nu badar jira hawaasa gamaa gamaa ragaa jiru miidiyaa ran jirtanii kan gadda waan goraa jira ijoollee hawaasa walii gala wanni kun walumaa galatti wanni dhaabnu wanni ahkaama talaaka kun wanni hiikaa kun itti ulfaata maaliif walaa tattaqisu ayatillahi huzuwan jaa quraan ayata rabbiiti wanni kun ayata rabbiitti hanjaman godinaadha waa'ee bakka kanaan deddeeminaadha bakka ulfaataa waan ta'eef jechuudha ammas bultiin tun iccitiidha namni nama jalatti bulchuu jaartii abbummaa bulfataa iccitii mana fi jaarsaa fi jaartii waliin jabeeffataa hawaasni miidiyaa waan galchuun qabu waan akkanaa kana masni gadee hawaasni miidiyaa jaartii nama jalatti bulchu mana kee jaartummaa fi jaartii kanaaf hawaasni keenya aadaama finne kana gartee aadaama finne kun aadaama irraa dhaabbachuu gaarii aadaa kana kan haadhiifnu bultii namaa keessa seennee sooshaal miidiyaa hongamas gallee walitti duuluu kana waan fokkotaa sooshaal miidiyaan nu fide waan kana aadaa keenya uummata keenyaa ka dursan itti haa deebinu waan rakkoo argame makaraman guddootiin lafarraa fixachuutti haa deebinuuhi irra guddaa rakkoo fi hafuratu haadhumaa jaarsumaa fi jaartiitu fixachuu qaba yoo dubbiin san bira gakkutte firallee sanuu gartee manguddoo jaaroleellee gama isaatii fi gama isii nama maslahaa yaaduu durfama jechuudha akkama min ahlihaa akkama min ahlii sanii durfama yoo san bira gakkutte karabee addee malee sooshaal miidiyaatti hin jiru seera keessaas aadaa keenya keessaas hin jiru waan kana hawaasni keenya waan kana irra dhaabbatu waan kana kanarraa if qusachuu bultii namaaf seenu bultii namaaf Sheekh Muhammad irratti dabarsu waan asliin amma jedhe irratti akki hawaasni ta'aaru akka jara kanaatiyyuu miti akka garagaraa lubbuun namaarraa akki godhata. Waan shari'aan islaamaa maal jedha jara kana oduu waa keessatti illee hafanii jiraatanii akka walitti araaramne kan godhe odoo ka jarri kun wajjii walillee taateeti haasaa hamaa fi maqaa hamaa asirratti godhan hawaasa kiyya namni tokko fiiruu illee